loltuu isaa garee Hamaasiin butamtee turte harkaa baasuu beekseera. Waraana Israa'el fi Gaazaa kanaan taateewwan haaraan jiran maali? Waayilli koo Heliyaas hordofaa isinitti hima. صور الله يستر راح الزلمه Taankiiwwan Israa'el eenya magaalaa Gaazaa daandii guddicha kaabaaf kibba bulchiinsa kanaa qunnamsiisutti mul'atan. Kunis sochiin waraana lafoo biyyattiin Gaazaatti taasiftuu cimuusaa kan agarsiisudha. Namoonni ijaan argan akka jedhanitti taankiin Israa'el daandii waaddii Gaazaa cufuun konkolaataatti dhukaasaa ture. Akka BBC'n mirkaneeffatetti taankiin Israa'el osoo konkolaataatti dhukaasuu fi erga dhukaasee booda dhohiinsi mudateera. Daandiin kun namoonni kaaba Gaazaatii gara kibbaatti akka baqataniif karaa haleellaarra bilisaatii jechuun Israa'el namoota akeekkachiisaa turte. Israa'el namoonni kaaba Gaazaa keessaa guutummaan akka ba'an jettee akeekkachiisa laattus kanneen qe'ee keenya dhiifnee hin baanu jedhan 10,000 hedduutu ammayyuu danqamee jira. Gareen hidhattoota Hezbollaa kibba Libaanoositti argamu droonii Israa'el tokko rukutee kuffisuu beekse. Naannichatti walitti bu'iinsi waraanaa erga mudate as garichi tarkaanfii akkasii fudhachuu yoo beeksisu kun kan jalqabaati. Hezbollaan akka jedhetti droonichi kan rukutame guyyaa dilbataa naannoo daangaa Israa'el Libaanos waliin daangaa qoddattu iddoo Kaayim jedhamuun beekamutti. Drooniin rukutames wayita daangaa Israa'el keessatti kufu argamuu ibseera. Gareen Hezbollaa kan Ameerikaa fi UK'n garee shororkeessaa jedhamee kan labsame yoo ta'u, erga Hamaas Israa'el irratti haleellaa raawwachuun walitti bu'iinsi ka'ee booda torbanoota 3 darban keessatti loltoonni 46 jala ajjeefamuu fi 43 ammoo miidhamuu ibseera. Torbanoota 3 darbaniif Hezbollaan karaa Libaanosiin haleellaawwan rookeettii gara Israa'elitti kan dhukaasaa ture yoo ta'u, Israa'el irraa ammoo haleellaa qilleensaa fi meeshaa waraanaa jajjabaadhaan deebiin kennamaafii ture. Gama kaaniin walitti bu'iinsi jiddugala bahaatti gaggeeffamaa jiruun wal qabatee Ameerikaan loltoota ishee gara Israa'elis ta'ee Gaazaatti erguuf fedhii akka hin qabaanne ittaantuun pireezidaantii biyyattii Kamala Harris ibsan. Harris afgaaffii sagantaa TV 60 Minutes waliin taasisaniin Ameerikaan loltoota ishee gara Israa'elittis ta'ee gara Gaazaatti bobbaasuuf fedhii fi karoora hin qabdu jechuun cimsanii dubbatan. Haa ta'u malee Ameerikaan Israa'eliif deeggarsa gorsaa meeshaalee fi dippiloomaasii kennaa jiraachuu ibsan. Ittaantuun pireezidaantiin kun Ameerikaan walitti bu'iinsi akka hin babal'anne fedhii akka qabdu kaasuun Iraan harka akka keessan galfanneefis akeekkachiisaniiru. Manni maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii erga Israa'el duula lafoo sanbattan irraa daangaa Gaazaa keessatti babal'iftee booda wiixata har'aa dhimma rakkoo namoomaa Gaazaa irratti walga'ii hatattamaa taa'uu fi guyyaa sanbataa barreessaan olaanaa UN Antonio Guterres Israa'el waraana dhaabuudhaan deeggarsi namoomaa barbaachisaan akka seenuuf kan hawaasa idil addunyaatiin deeggarame raawwachuu irra duula waraanaa cimsuu isheetti gaddatti dhaga'amee ibsanii turan. Manni maree nageenyaa dhukaasa dhaabuun akka hojiirra ooluuf yaaliiwwan 4 hanga ammaatti taasiseen sababii Raashaa fi Ameerikaan mirga sagalee kuffisuu qabaniin fayyadamaniif hin milkaa'in hafe. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Bachootti balaan sigiga lafaa irra deddeebiin mudate sodaa uumeera. Sodaa kanarraas kan ka'e jiraattonni bakkicha gadhiisanii bakka biraatti godaanaa jiru. Jiraata aanaa Bachoo ganda gammachiisaa kan ta'an obbo Dagaagaa Bantii sababa balaa uumamaa jiruun yaaddoo keessa akka jiran BBC'tti himaniiru. Waa'ee lakkoo Habtaamuu Xibabuutu dubbise. Balaaleen sigigaata lafaa kun torban ja'a kaleessaati kan inni nu mudate. Ture immoo eeggaddatti deebi'eetiyyuu ala sana tulluu Guutii kan jedhamu irraayyuu kan inni jalqabee amma naannoo mandara mana namaa ga'eera haala sodaachisaa irra jira. Tulluun Guutii kun guddaadha mee natti himaa tulluu akkamiiti? Tulluun kun guddaadha. Mana namaa mandara gidduu jira. Mandara Biilaa jedhamtu bitaa mirga isaa jiraata. Namni gara mana 90tu naanna'ee jira. Waliigalan namni meeqa hin ta'a jechuudha? Namni maatiin tokko kan nama 10 qabu jira, kan nama 5 qabu jira, kan nama 8 qabu jira. Kanarraan egaa uummanni sodaa guddaa baay'ee suukanneessaa keessa jira. Yaaddoo guddaa keessa. Mee dheengadda halkan immoo guyyaa mudate? Dheengadda gara ganamaa lafisaa olaaraa ture. Aarisaa kun samaa'itti olaaraa. Guyyaa gara sa'aatii 10 akkabaabiitti kan inni dhoo'e. Dhoo'isisaa kun immoo yeroo dhoo'u sagalee guddaa dhageessisa. Qabeenya irratti illee miidhaa qaqqabsiisuu isaa dhaga'een ture. Waa'ee isaa natti himame? Qabeenyi kun immoo buna nama 23 kan dhume naannoo hektaara 15 safarame yeroo duraa amma immoo gara hektaara 3 irra ga'eera akkasii. Mee namoonni baqachaa jiru moo haala jiru natti himaa? Namoonni baqachaa jiru warri kanaa duras kan deeman jiru amma kan deemaa jiran jiru. Sinoo dhiyoodhaa manni keessan iddoo balaan kun itti uumametti? Manni koo dhiyoodha. Warri baqate garam deeme amma eessa jiraachaa jiru? Gara naannoo magaalaa leeqaa jiru kaan immoo gara naannoo firootaa jiru. Wanti kun baranuma qofa mudate moo kana durallee mudatee beeka naannoo sanitti? Naannoo sanatti barana duwwaadha kan inni mudate malee kanaan dura hin jiru.
Mee deebiin qaama mootummaa irraa argattan maal fakkaata jechuun namoonni iddoo balaan jiru kana akka socho'an gama gochuutiin hojiin hojjetamaa jira. Karaa mootummaatiin godhamaa jiru deddeebi'anii gorsa kennuurraa kan hafe. Uummanni gara kan inni barbaadu kan eeggarsuma barbaadu harka namaa eeggachaa jiru malee amma namni buna diimaa kana funaannatee itti fayyadamuu qabeera garuu uummanni sun waanuma itti fayyadamuu qabu. Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanaa Bachoo kan ta'an obbo Nabiyyuu Taammanaa yaaddoo sababa balaa kanaan jiruuf furmaata uumuuf mootummaan koree uumuun hojii eegaluu BBCtti himaniiru. Sababni sigiga lafaa kanaa maali kan jedhuu fi miidhaa uumame jedhame irrattis obbo Nabiyyuu kana jedhu. Akkaan adunyaatti rooba yeroo dheeraadhaa fi roobuma kanarraa ka'eeti wanta jedhamudha. Ganaa qorannoon isaanii kaan immoo ogeessaan kan itti deemamu ta'a. Miidhaan akka dammatti ooyiruu qonnaan bulaa buna akkasumas lafa horii irratti furdisan wayii lafa margaa wayirraa kan inni shibikaatee injirisun ga'ee jiru. Qabeenya warraa akka kanaadha malee lubbuun namaatii fi horii irraa akkasumas manaa fi qabeenya biroo irraa ammatti balaan jaa qabeen jiru. Wantichi mana namaa qaqqabuudhaaf waa muraasa qaba malee mana namaa irraa sodaa marraa kan ta'e kan namoonni sun keessa bakka barbaadatan ofuma isaaniidhaan. Dhaabbata meetirooloojii biyyaalessaa Itoophiyaatti itti aanaa hoogganaa damee raaga meetirooloojii fi qorannoo akeekkachiisaa kan ta'an obbo Asaammanoo Tashoomee akka BBCtti himanitti kutaalee kibba Itoophiyaa tokko keessatti waqtii roobaa ta'us roobni garmalee cimaa ta'e roobaa jiraachuu ibsaniiru. Akkasumas bahaa fi lixa naannoo Amaaraa giddugaleessa Itoophiyaa bahaa Oromiyaa naannoo Tigraay fi kutaalee kibba Affaar tokko keessatti waqtii isaa malee roobni roobaa jira jedhu. Kunis sababa sirna qilleensaa elniinoo jedhamuu fi garba Indiyaarraa ka'uun ta'u naannoo Amaaraatti walitti bu'iinsa ji'ootaaf tureen sarbamni mirga namoomaa cimaan mudachaa jiraachuu Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa beeksise. Komishinichi ibsaarra baasee naannichatti ajjechaa fi gudeeddii dabalatee sarbamni mirga namoomaa guddaan mudataa jira jedheera. Hirphaa Gammachuu dabalata qaba. Komishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa akka ibsatti waraana humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti mudateen aleellaa diroonii fi xiyyaaraa dabalatee aleellaan meeshaa waraanaa gurguddaan deeggarame gaggeeffamuu ibsi kun ni eera. Haleellaa meeshaalee waraanaa gurguddaan gaggeeffame kanaan daa'ima waggaa fi ji'a 7 dabalatee namoonni nagaan hedduun ajjeefamus eereera. Naannoo Amaaraatti sababa labsii muddamaan naannichatti sochiin daangeffamuu fi sababa rakkoo nageenyaan daandiiwwan aanaalee garaagaraa wal quunnamsiisan cufamuu fi sochiin geejjibaa danqamus komishinichi ibseera. Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa isaa keessatti naannichatti ajjechaan seeraan alaa qaamolee nageenyaa mootummaan raawwatamaa jiraachuu ragaan qaqqabaa jira jedheera. Namoonni miidhamanii hospitaalatti yaalarra turan qaamoleen nageenyaa mootummaa garee hidhatetti shakkuudhaan hospitaalaa baasuudhaan bakka hin beekamnetti geessu isaanii fi namoonni kun bakki isaan jiran akka hin beekamne komishinichi beekseera. Dhaabbilee mootummaa irraa dabalatee ragaa argadheeraa jedheen komishinichi gochaan gudeeddii gaggeeffamu yaaddessaa fi furmaata atattamaa kan barbaadu ta'uu beekseera. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2015 ji'a adoolessaa irraa eegalee hanga ammaa yoo xiqqaate dubartoonni 200 gudeedamnee jedhanii buufata fayyaatti gabaasuu fi kanneen gudeeddeef saaxilaman keessaa buqqaatonnii fi ogeeyyiin fayyaas jiraachuu ibseera. Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaatti komishinara olaanaa akka ta'an Dr. Daani'el Baqqalaa qaamoleen wal lolan namoota nagaa qabeenya isaanii akkasumas dhaabbilee tajaajila uummataa fi bu'uuraalee misoomaa irratti akka hin xiyyeeffanne waamicha dhiyeessaniiru.